biyya gateen baqanne jechuudha Oromoon. Nice. Awaashis immoo akkuma isaan biyya daangaa biyyaan qaxxaamuru jechuudha. Yooyyaa harka fuuni kabajamoo maatii KB React baga nagaadhaan gara KB Reactitti dhuftan jenna. KB React immoo haaraa gatii ta'eef YouTube kiyya subscribe like share gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaan siin jedha. Har'a immoo sirba Yoonaan Buruk Awaash kan jedhuun qabannee dhufnee jirra jechuudha. Sirba kana React goona hamma dhumatti nu waliin taasisaniin jedha. Barrico Entertainment of Tanis Work Nubia Film Production Rajan Video Awaash Qashtiin takka dhuftee farda qabattee fi gaafaduu la deemuu fedwaalicha awaash garraamticha fakkooromticha dheebota obaase laate kubse bulcha awaash. Sirba kanarratti jechuudha wallo kanarraa akka hubannutti Awaashii fi Oromoo tokko godha jechuudha. Awaashii fi Oromoon akka tokko yeroo baay'ee Awaash fi Oromoon akka tokkotti fakkeeffamusi jechuun Awaashis cimaadha Oromoonis cimaadha ilaalcha jedhu wayiiti fakkaata. Awaash Oromoodha ilma kushangafa Oromoodha Awaash baduun isaa fafa. Inni asitti jaartii dabarsee mucaatti kenne immoo ilkaan wanti na fakkaata ilkaan maali kun ilkaan arbaati. Jaarsi bara isaatitti bara qeerrummaa isaatitti arba ajjeesee maal jedhee gootummaa isaatti cimaa ture jechuudha. Har'a immoo ilma isaatitti dabarsee jechuudha. Ilma isaatiif godhee kana jechuun cimina isaati gootummaa isaatti dabarsee otoo hin taane kaayyoo isaatti dabarsee akka jedhu wayii kaayyoo abbaarraa ilmatti darbuu waan jedhu wayii agarsiisuudhaaf daayirektarichi kana fayyadame jechuudha. Waan ajaa'ibaa ta'e jechuudha itti fufnee ilaalama. Shingu kabektu Timbadu lamin hakasan jiratu isa duraan itti kenname san akkasitti ol qabeera. Egaadhaale ammas chaale biyya ijaara waluma tole. Egaadhaale ammas chaale biyya ijaara waluma tole. Egaa chaale hundaadhaale irra garmaama habbaan daale. Egaadhaale ammas chaale biyya ijaara waluma tole. Aldursaan isatu qaroome sirna kam kan gadaa arjoome. Kan duraan kan dursee isa kan qaroome sirna kamtu gadaadhaaf arjoomedha. Gadaanii bu'uura waan hundaa ta'uu isaati jechuudha. Bu'uurri addunyaa qaroominni addunyaa kana gadaadha. Warra kushii jecha jira jechuudha. Warra Oromoo warra kush durii santu qaroomina addunyaa irraa kana dursaa ture jechuudha jedha. Kan waan hunda gadaatu gumaache malee gadaadha wanni gumaache malee. Guddaan kun guddifachuu beeka alagaa godha fiira dhiiga. Guddaan kun guddifachuu beeka guddina Oromoo guddina warra kush warra Afrikaanotaa kana hima jechuudha. Guddifachuu beeka akka addunyaatti haruma kanallee biyya addunyaa kanarraa biyyi guddifachaa qabu biyyi guddifachaadhaan beekamu Oromoodha jechuudha. Jagnummaan eenyummaa isaati adiinuu kana ragaa baati nyaattu rirmisee naa nyaattu lallabamaa labataan dhugaatu Oromoo koo. Wow, transition bakka kanatti hojjetame waan ajaa'ibaati jechuudha. Guddumatti kilipii kanarratti namoonni hirmaatan warra ciccimaadha jechuu dandeenya. Warra shootii warra kaameraa irraa eegalee shootota garaagaraa transitionii kilipii muuziqaa guutummaatti waan ajaa'ibaati jechuudha. Keessoo laayitoonni faan asitti fayyadamanii
baay'ee warra sinematogiraafara kan hojjete sanii baay'ee dinqisiifadha jechuudha. On guddina saalallabaa makajishooneen jabajishooneen kan saata'uudhaami ilma kuushiin qarooma saalallabaa laalibalaalaayi assumilaani biyyaa baakeenaali iddabbaa koon sirna isaa lallabaa sirna gadaattuuna waaqeffannaatti amanaa hin nyaatu imaana ilma kuushiin gootummaa saalallabaa gootummaa warra kuushiin lallabaa jechuudha. Warri kuush kun goota ta'uusaa nutti himaa jira jechuudha. Waan Oromoon warri akka Oromootti otoo hin taane akka kushitti dubbataa jira jechuudha. Ka'umsi jalqaba Oromoo immoo kush jechuudha. Har'a alagaan nu caccabsee kaan achi godhee as godhee amantiidhaan maaloodhaan gargar nu qoodanii kan jedhan malee warra kush jechuudha. Warri kush immoo jalqabne amantiin jalqaba isaanii waaqeffannaa jechuudha. Waaqeffannaa amanaa hin nyaatu imaanaa jechuudha. Maqaan gaafa lola isaa hin sarmuudha jedha jechuudha. Hin sarmu jechuun immoo didaadha jechuudha bakka gabaabumatti. Mucaa kana yoonaan yoo ilaaltan jechuudha. Garuu itti xiyyeeffatanii yoo ilaaltanii dinqeessa irratti fakkaata. Keessoo bakka iddoo daabee maal godhatee sirba daadoo dinqeessa argitan. Isa dinqeessanatti fakkaata. Dandeettii isaatis bakka dinqeessaadhaan tokko jechuun dandeenya bakka. Walumaan fala Afrikaa taanaadha. Oromoon otoo wal ta'ee Afrikaa kanaaf falaa jechuudha gabaabumatti. Tokkummaa dhabne malee waliigaltee dhabne malee sila ciminni keenya asii miti. Afrikaadhaaf fala ta'ana ture jedha jechuudha. Ergaa guddaadha. Galatoomuu jennaan. Oromoo koon guddina saalallabaa makajishooneen jaajishooneen kan saata'uudhaami ilma kuushiin qarooma saalallabaa kuushiisaa akka jirtuun lallabaa keenyertiraan kaaba iddabbaa koon guddina saalallabaa keenyaadhaan deemtu yeroo yeeraas jeetu kan saati kaamartu ilma kuushiin gootummaa saalallabaa olii tanaa'e alwaa tanaa'e ismaanaa'e deemulee yaa abbaa daalee yaa abbaa booraa yaa abbaa shankoo biyya bee aarsaatti laatee eenyutti dhiisaa daalii lammiikoo deemulee yaa abbaa daalee yaa abbaa daamaa yaa abbaa daama hin sarmuu jedhu maqaansaa yoo gaafa duula gurmuun walooma daachituu qaba qaalluun cabu lammiin kun daachituu qaba qaalluun cabu lammiin kun daachituu qaba
Wow. Sirba ajaa'ibaati jechuudha. Sirba baay'ee natti toledha jechuudha. Sirbi kuni yoonaan burukiin galatamu jennaan Awwaash jedhee Awwaashii fi Oromoo akka tokkotti wal fakkeessee nutti agarsiise jechuudha. Awwaash jabina isaa bishaan jechuudha. Jabinni bishaanii waan guddaadha jechuudha. Humna bishaanii mala dubartii siyaa kennuu fayyadanii nama eebbisu warri abboonni keenya jechuudha. Sanaafi Awwaashii fi Oromoon cimina isaanii warra kush kana cimina warra kush nutti hime jechuudha. Sirba daqiiqaa 5 fi daqiiqaa muraasa keessatti cimina Oromoo waan Oromoon addunyaadhaaf gumaache waa meeqa nutti agarsiise jechuudha. Daarektoroonni isaa immoo daarektorri isaa Oftaaninus Fattaneef Roobsaan Wabeeti. Daarektii isaa baay'ee waan ajaa'ibaati jechuudha. Warri laayitii illee bakka wanti kanarratti hirmaatan hundi isaanii galatooma jennaan akka waliigalaatti sirbi kun ergaan isaa kanaaf jechuudha. Awwaashii fi Oromoo tokko godhe jechuudha. Sirba kanarratti Awwaashii fi Oromoon immoo Awwaashii biyya ijaaruu irratti Oromoonis biyya ijaaruu irratti amma fakkeenyaaf Awwaashoo fudhannee laga biyya keessatti hafa jechuudha. Awwaash laga daangaa Itoophiyaa keessa qaxxaamuree hin ba'u. Kanaafuu Oromoonis bara keessa waa'ee Xaaliyaanii fa'aa sirbaa ture Adawaa taa'ee maal jechaa ture. Bakka sanitti Oromoon bara san baqatee hin banne gootota Oromootu achitti aarsaa meeqatti kaffalee biyya bara argatii ta'ee fi biyya gatee hin baqanne jechuudha Oromoon. Awwaashis immoo akkuma san biyya daangaa biyya hin qaxxaamuru jechuudha. Warri kaan warri akka Deeptivaalii maal kuni biyya qaxxaamuru daangaa Itoophiyaa keessaan ala bahu jechuudha. Kanaaf sirba kana Oromoo fi Awwaash akka kanatti wal fakkeesse jechuudha. Kanaaf waan ajaa'ibaati yaada gaarii waan hin jirre jechuudha. Galatoomaa yoonaan. Kanaaf mucaa cimaadha. Isa durallee sirba ajaa'ibaa tokko ni qabaa ture. Sirba baay'ee qaba nama sadii waan akkasii argeeraaniyyuu. Kanaaf akka waliigalaatti sirbichi waan sirba bareeda ture. Reaaktii gaarii yeroo gaarii akka waliin dabarsine naan abdaddaa yuutuubii kiyya ammoo baay'een keessaa akka miseensa hin taane beeka. Yuutuubii kiyya haaraa gatii ta'eef jechuudha. Salaam subscribe like gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaan isin jedha. Galatooma nagaan tura.